Mallee jawaadiin maal keessa jira? Eessi jira? Akkamit jira? Dhufee nallee qabu hin jiru yoon akkana maraadhee fiigalle namni nallee qabu hin jiru namni yoon ani gabbee dhama mateellee naaf ilmaan kanallee waliin nu quba qabu hin jiru isa kana yoo azzabanii gartee bakka biroo dhoysan malee ilmoo fuudhanii akkama ammeen manaa immoo jirutti ilmoo bira kaanee kafadhanitti biraa kana kulananii hoflanii taphatan naan jechu jiran miisajii na barreessi jira. Walitti baanaa akka mana haariyaatti wal sossobuun wal doorsisuun wal gattee dagachiisuun hafee jira. Ifaa fi bilisaan walitti ba'uudha. Hoggaas rabbi eenyu wajji jiraan ilaalla. Tanaaf hin yaaddeen hin booyin qalbiin cabin si maddi jirra. Si hojii dhaabbanna. Akkuma kaleessa si hojii dhaabbannenne har'aas qaamaanis si hojii jirra. Kau namni biyya tana bakkaan jiru tana keessa dhufee nallee qabu hin jiru yoon akkana maraadhee fiigalle namni nallee qabu hin jiru namni yoon ani gabbee dhama mateellee naaf ilmaan kanallee waliin nu quba qabu hin jiru isa kana yoo azzabanii gartee bakka biroo dhoysan malee ilmoo fuudhanii akkama ammeen manaa immoo jirutti ilmoo bira kaanee kafadhanitti biraa kana kulananii hoflanii taphatan naan jechu jiran miisajii na barreessi jira. Ani jechuudha naaf jawaadee furmaata hedduu shakkii facaasan. Ergama qabaa wayisi godhaa jettanii hayyee arra gammadaa an ammoo anaaf gammachuu miti anaaf gatta hedduu takkaan gatta. Isuma misirri ilaalime. Kala isa jala hafe isa fuutu balaan. Maali shaantaa ruuzoo. Isa ruuzaatiin deema ruuzaan nama ollaan eegale yoosii mootii qabeelatti deemsu. Ashama harka fuunee jaalatamtoota hordoftoota keenya warreen gartee egaa maatii maammee taatan hundi keessanuu ilmaan Oromoo marti keessanuu salaamanni keenya lafa jirtanitti salaamanni jaalalaa kan kabajaadha lafa jirtanitti isin haa geessinu jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Wallaahi jirra galata rabbiiti. Anis gartee egaa hatattamaaniin gartee silaa isiniif ol ba'uu barbaade. Garuu haalli naamni joone bakkattiin ture egaa bakka hojiidhaati daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Namoonni asii dura gartee maammee firraa eegaa jettanii jawaadee fi furmaateedhaas gartee akkanaa fi isaan waliin qunnamnee fi waliin arkine gootanii odeeffannoon gartee silaaniin kannaaf je'ee gartee iccitiilee gama keessaatiin kannuufii barbaadu hunda akkaan hin kannineef gootan. Maammeen gartee shakkii qabaa irraa fagaadhu jettanii arragaa bilisee gartee jawaadee jalaa fuudhanii jawaadeenis gartee akka magaala gabbu'een bilisee jalaa fuudhanii duba viidiyoo san ugaan arge ijumatii yaa'u amanuu dadhabeetiin gurbaan kun magaalaa tana keessa hin jiru baadiyyee jira saakkamii jeetiin telefoona jawaadee irra dawwala furmaatee irra dawwala. Telefoonni kiyya akka isaan irratti hin buune godhan. Maaliif? Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Hundi ilmaan Oromoodhaa. Isintu gartee maammee fittiin dhiyeessinii jechaanii tura. Sanii jecha telefoonni kiyya akka irratti hin buune godhan. Arra gwaaniin gartee viidiyoo gartee bilisee gwaaniif jawaadee jalaa fuudhan arge. Ija tiyya amanuu dadhabeetiin irratti hin dawwala jee irratti hin dawwalan. Hin bu'u. Akka irratti hin buune godhan. Qilleensa irratti awwalan. Risaalaa itti barreessa. Sa'aa meeqa booda risaalaa sanaa deebite. Kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota kiyya hedduu takkaan gadda guddaa keessaan jira. Maaliif odoon lallabu. Jarri kun waan akkanaatiif deema jee odoon ichu. Anaas dhugoomsuu dadhabdanii waan ani isin jiru dhugoomsuu dadhabdanii akka jawaadee fi furmaatee waan kanan dhugoomsine gootan. Warreen gartee maammee jawaadee fi furmaatee irraa fageessuu kaayyoon keessan fageessuu taate. Hayyee arra biliseen fuudhamteeti. Biliseen fuudhamuun jawaadeenis magaalaa keessatti hin galle magaalaa keessa jira waan inni irra jiru akkaataa inni keessa jiru hin beekamu. Tuyyoo isin gammachiifte baga gammaddan. Arra adawwiin gammadde gaa. Asii dura adawwiin akka hin gammanne goonaa jechaa ture. Sanamni kun akkami wal dhugoomsa yoo qalamee wal dhugoomsamoo kitaabaa yoo walii kadhatee wal dhugoomsamoo akkami. Hayyee dhugaa hojii dhaabbannaa jenne galata isin irraan barbaanne galatoomii isin irraan barbaanne jawaadee furmaatee irraayis caalaa irraayis hin barbaadu.
garuu miidhamni isaanii waan na miidhuuf akka isaan hin miidhamne gartee dura dhaabbadhee dhoorkuudha hangaan danda'e hanga rabbi dandeettii naa kana. Kun hundi hafee fuudhanii jechuudha naaf Jawaadee furmaata hedduu shakkii facaasan. Ergamaadhaa ergama qabaa wayisi godhaa jettaniin hayyee arra gammadaa an ammoo anaaf gammachuu miti anaaf gatta hedduu takkaan gatta odoo gartee ilma namaa tokko asiin hin deemin karaa kanaan hallayya si geessaa odoo jettuun hallayyatti gaa deeme rakkisa. Hayyee fakkeenyaaf obboleessa kiyya Jawaadee mee yoo rakkattee dhuguma gartee magaala gabbu'uu kasi dhibdu taate yoo rakkoo kanaa muddamtu taate aboo waan sannaa sii godha halee isaanaa si dura deemee aboo anaa wareega qabala aboo anaatu gartee rakkoon isinirran geeyni isiniif yaa'ani nama biraatiif yaa'ani anaatu gartee ibidda san seenaatii bakka jirtanii hin sossoyinaa jechaatiin ture naman dhageeysan kaa naman amantan yoom nama amantan ilma namaa ka khayrii isin yaaduu fi ka sharrii isin yaadu addan baaban rabbiilleen fatabayyanuu jedha adda baafadhaadha kun fira abaluuti kun fira kiyyaa kun obboleessa kiyyaa kun obboleessa maarreetii miti dhugaan bakka rabbi kaayee jira nama gartee rabbiin gartee isa beeksiseetu dhugaa wajji dhaabbata kanaaf arra gareen shiraagaa dhiichisutti mucaa bilisee jalaa fuudhee dhiichisu jiran kaleessa guyyaan gartee amma viidiyoo gartee eegaan gartee jara san harkaa ba'e wantoota hedduudhaan isin himaa ture irra deemaa laala guyya caalaa qaban caalaadhaa miti kaayyoon isaanii caalaa miti Jawaadee fi furmaateef deemanii if eeggadhaa caalaa akkana godhanii yookaan caalaadha gartee gaa ilmaan jalaa fuudhanii akkana godhanii jettanii hin shawwadaminaa gadi hin bahinaa mucaa caalaa barbaannaas jettanii gadi hin bahinaa ijaatiin ture yoom nama dhageesse hedduu qalbii ni dhabse ni beektaa obboleettii teenya qaalii furmaatee arra isii kophaa jirtu bakka isiin jirtu sanatti isii gartee ifiifuu rakkina keessa jirtu nama risiitaa hin qabne kan intarneeta hin qabne akkaatuma itti hawaasaa wajji wal qunnamtuu hin qabne haala san keessa jirti ammallee wanni isin jiru ammallee haadhichisanii bakki isaan dhaqan hin jirtu barrisanii samiin dhaqanii lafaas qotatanii seenuudhaan ta'an kanaaf ammallee furmaateen eega gartee roorroo taate roorroo eega taate irraa dheeysaniitis eegan baane taate fagaataniitis eegan baane taate jara kana jalaa bakkattiin itti baan kadhabamtu taate gaddeebi waan qabnu wajji nyaanne wajji jiraanne roorroo tana qolachuudha ammallee isiin intala dhalaati dubartiidha ijoolleen biraati bira jira ijoollee lamaanii bira jira amma yoon isiin sochii takka goote ammallee as deebisee Jawaadee fi gartee taaniif oonaa miti taanis jalaa fuudhanii daransaa gartee akka nuti gartee maraan nu godhuudhaaf yaa'an kanaaf tarkaanfiin keenyaas yoomiyyuu taanaan kaafuu miti akkanatti gartee isiniifis hin baddu zakkoo fi rimiyaan firii jaalalaatiis yaa garee maafiyaa akkanatti isin hin baddu guyyaan arraa yoo nuuf gaddate boruu gammachuu akka ta'e beekaa garuu isin haalli yeroodhaatii fi adeemsi ammaan tanaa ni dabra dukkana gartee addunyaa akhiraa jiraachuudhaa teessan warri gartee jireenya namaatiif gartee quudhuu dadhabdanii ilma namaa kana lubbuu fiddanii hayyee maaliif gartee Jawaadee odoo magaalaa keessa jiruu mucaa jalaa fuudhanii hojjetan duraanii isin jee Jawaadee gartee akka inni gartee aduu guyyaadhaan jechuudha daandiirra deemee gartee maraatu godhuudhaaf kaayyoon isaanii akkasi mee arra isin mararu gaa furmaateen ichi teessee boochu maaltu rakkoo tan hunda isii muti namni namaan jaaladhe wajjin jiraadha jechuudha garuu akka isin isaa wajjin jiraanne gareen shiraadhaa jechuudha gareen maafiyaa warri gochi maafiyaa kun isaan ajaa'ibsiisee isaan akka adda baan barbaadan qalbii cabsuudhaaf miila cabsuudhaaf
kun ammoo yoommaa hubattee waan ta'uu si miti rabbiilleen akka kanan jaalatu ammallee jawaadiin maal keessa jira eessi jira akkamit jira bilbilli saadhaa cufaadhaa khiyyanii humbuu dhiisiga namoonni biraatis mee furmaateenis asumaan irra dawwaltee haa hubattu ammallee jawaadees arra nan teessiftu taayyottanis na amanuufis gartee hin sossobu na amanaa akka isin na amantan godhuudhaafis ammoo obboleessa hufe nama hufe ol qabanii kaasuun dirqama lafatti waliin dhiisu akka sabaattis akka amantiittis akka lammittis kanaaf faana bu'eetiin iddoo inni jiruuf isaas barbaade biliseedhaas jara san harkaa fuudhuun dirqama ta'a kaleessallee jara maafiyaa kana harratti leeynu jala haayaan qorannaa haa goonu jechaatiin ture garuu zakkoo keenya obboleessa kee dhiisii warri jettanii deebi'i toobadhuu warri jettanii warri gartee yaaboo karaa gaarii deebii jettanii tapha taphachaa ture nama namantan tapha taphachaa ture geemii fursaa barbaaduudhaaf yookaan waan gariitiin si dagachiisee rakkoo biraa keessa si galchuudhaaf hoggaatiif irraanfatte waan biraas si duubaan dalaga hayyee irra laaligaa hangam takka akkami gabbu'ee yoom gabbu'ee saa akkam gabbu'ee isaan osaasanii magaalaa keessaa maal godhan bakka inni dhaabbatu jala dhaabbachuun san akkasi qoosan duba sheeka ta'ee miti sheeka maangoo fi maarreen aboo duba walii teenyu maatee miti obboleettii xiyya qaale furmaate wanni feetellee naa taatu simaddiin jira arra gartee yeroolleen gartee sa'a malee haa taatu inshaallah qaamaanis si biratti argama hanga gartee atiis iddoo siif jijjiirree baadiyyaa saniin ganaa magaaluma tana keessa gaddeebiteeti eenyu kamoohu wallaallaawu eenyu haqarra jira eenyu haqa qabaas wallaalla walittichi baanaa akka mana haariyaatti wal sossobuun wal doorsisuun wal gattee dagachiisuun hafee jira ifaa fi bilisaan walittichi ba'uudha hoggaas rabbi eenyu wajji jiraan ilaalla tanaaf hin yaaddein hin booyin qalbiin cabin simaddi jirra si hojii dhaabban akkuma kaleessa si hojii dhaabbannenne arraas qaamaanis si hojii jirra